raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akkam ooltan. Guyyaan har'aa kibxata guraandhala 2 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Oromiyaa keessatti hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaa ba'amee jira. Akkasumas hoogganoonni ABO 2 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu kan ilaaleen gabaasaalee qabna. Gaazexaa afaan Oromoo ka jalqabaa Bariisaa jedhamu gaazexeessaa akka turan hayyuu barnootaa fi barreessaa kitaabotaa Piroofeesar Mahadii Haamid Muddee du'aan boqochuun ni yaadatama. Waa'ee hojii isaanii kan ilaaleen qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiwusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyaa'u akkasumas tamsaasa intarneetii fi miidiyaalee hawaasummaa ka qindeessitu Tigist Gammeeti. Oduudhaaf gara namootti deebina. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Liigii biyyaalessaa Dimookiraasiif paartiin jedhu ka biyya Manamar kan akka hooggantuu paartichaatti ilaalaman Aansaan Suushii, pirezidaantiin biyyattii Wiin Maayintiif hoogganoonni paartichaa kanneen biroon akka hidhaadhaa gallakkifaman gaafatee jira. Waraanni Maayinamaar hoogganoota siyaasaa biyyattii qabee hidhuudhaan eega taayitaa mootummaa dhuunfate guyyaa tokko booda paarticharra ibsa waamichaa kana feesbuuk irratti kan maxxanse. Biyyattii keessatti har'a tajaajilli intarneetii deebi'ee jalqabee jira. Baankiileenis banamanii jiru. Daandiileen magaalaalee garuu duwwaadha. Mootummaan biyyattii waliin dhaama sagalee filannoo biyyattii keessatti geggeessameef deebiin kennine jechuudhaan waggaa tokkoof taayitaa mootummaa harkaa fuudhee qabachuusaa beeksise humni waraanaa biyyattii. Manni murtii seeraa Yuunaayitid Isteets kan seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti isa jalqabaa ta'e yakkalaalcha si'a lammataa taayitaarraa buqqisa pirezidaantiif geggeeffamu baatii kana keessa Doonaald Tiraamp irratti geggeessuuf jira. Yakkalaalcha kana irratti manni maree kun ookkara gaafa majjii 6 bara 2021 deeggartoota Tiraampiin waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame kakaasuutti pirezidaantichi duraanii kun balleessaa qabumoo hin qaban ka jedhu sagaleen murteessuuf jira. Akka pirezidaanti Tiraamp buqqisaman kanneen himannaa dhiyeessan miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets ka paartii Dimookiraatotaati. Tigraay keessa gargaarsi namoomaa guutummaatti akka seenuuf akka karaan banamu gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baaseen gaafatee jira. Akka tokkummaan mootummootaa gabaasetti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 3,300,000 ta'u gargaarsa hatattamaa kan lubbuu baraarsaa barbaada ka jedhu gabaasaan Amnesty International kun garuu sababaa dhorkaalee fi sirna ittiin seeninsaa dhibaa ta'e kan aangoota Itiyoophiyaatiin geggeessamuun gargaarsa namoomaa achiin ga'u rakkisaa akka ta'etti ka jiru ta'uu dubbata. Sababaan rakkoo namoomaa kanaa walitti bu'iinsa mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay bulchaa ture paartii adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatii sadaasaa 2020 irraa ka'ee geggeessame ta'uu ibsee warwaraansichi naannoo Tigraay keessatti bakkawwan hedduutti akka itti fufee jirullee dubbata gabaasaan Amnesty International. Namoonni siiviliin yookaan fayyaaleeyyiin jumlaan ajjeesamuu utuu gargar hin baasamiin boombiin aleelamuun ajjeechaan murtii seeraatii ala geggeessamuu fi saamichi jiraachuusaaf ragaa cimaan akka jiru dubbatee ijoolleen durbaaf dubartoonni sookkara humnaan gudeeddiin daafamanii jiru jedha. Uummanni sababaa waraansichaaf qe'ee ofirraa buqqa'ellee 400,050 akka ta'e dubbata jaarmayichi mirga namoomaa Amnesty International. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan garee mormitootaa Yuugaandaa Boobii Waayin jedhamuun caalaatti beekamu Roobert Kiyagulaanyi filannoo gaafa majjii 14 biyyattii keessatti geggeessame mormuudhaan kaleessa mannaa seeraa mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Abukaatooleen isaanii akka jedhanitti manni murtii biyyattii filannoo sana akka haquu fi kamarsaa 6ffaaf taayitaarra turuudhaaf filannichi akka injifatanitti labsame akka lammata dorgombiitti hin seenne taasisu gaafatan. Gabaasaa Limaatumaanii jaalalleetu dhiyeessa.
Wixata kaleessaa waaree booda abukaattonni hoogganaa mormituu kan Baabii Waayin mana murtii muummichaa dhaquudhaan galmeelee filannoo amajjii 14 gaggeeffame gatii dhabsiisuu jedhan galchataniiru. Hoogganaan abukaatotaa akka jedhanitti loltoonni buufata filmaataa weeraraniiru. Akkasumas waraqaa duraan sagaleen irratti kenname saanduqa sagalee keessa buusan sanatti uduman yookaan guutan. Kunis Museveniin sagalee guddaa akka argatan godheera jedhu. You saw how the entire electoral process turned into a situation of terror. You get to the Deemsi filannoo waliigalaa akka inni itti gara shororkaatti jijjiirame argitanii jirtu. Seenaa filannoo biyyattii keessatti hokkara uumamu kan kakaasu isa jechuun xumurtanii ta'a. Filannoo Museveniin itti hirmaate nagaan hin xumuramu. Akka heerri biyyattii gaafatutti walabaa fi madaalawaas hin ta'uu jedhaniiru. Ba'iin sagalee akka agarsiisutti Museveniin sagalee harka 58 argachuun pireezidaantummaa marsaa 6ffaaf filataman. Baabii Waayin immoo harka 35 argatanii jiru. Paartiin Baabii Waayin deemsa filannoo ture irratti gaaffii kaasaa jira. Qindeessitoota paartii keenyaa hidhan tuman dararaa turan jedhee namoota paartiifis maxxansaalee qopheessaa turan hidhaniiru jedhu. Paartii biyyattii bulchaa jiru garuu abukaatonni waraqaa yookaan foormii wiirtulee filannoo keessaa argaman keessa deebi'anii ilaalaa jiru jedhan. Kunis wiirtulee hundatti sagalee hangamii argatan isa jedhu ilaaluuf jedhan. Filatamuun Musevenii mana murtiitti gaaffiin innaatti dhiyaatu kun yeroo arfaffaa ta'uu isaati. Garuu filannoo kana seeraan ala ta'uu kan Museveniitti raggaasise hin jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti har'a deeggarsi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif paartii badhaadhinaaf waamame gaggeeffamee jira. Hiriira magaalaa Adaamaa irratti qaamoleen diinota Itoophiyaa ittiin jedhan Abaawoo Shanee, Aabinii fi Baaldaraas jechuun balaaleffatanii jiru. Kanneen waltajjii kanarratti maqaan isaanii dha'ames dubbisnee jirra. Kanarratti Muktaar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba. Hiriirri har'a magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministeera Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameetiin jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti heddumminaanis mul'ateetiin jira hiriirri kun. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan. Deeggarsa Abiyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftis biyyattiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada. Har'a abbaa keenya Dooktar Abiy Ahmed deeggarsa isaatiif dhufe uummata Itoophiyaatti akka godhuuniyyuu dalagaa irra caalaa guddaan sani. Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu. Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juntaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dooktar Abiyyi dhimma kana karaa tasgabbiitii fi karaa bilchina qabuun injifannoon itti fufsiisuun biyyattiin balaa irratti bu'uun akka darbitu godheera. Kana malees kallattii adda addaatiin biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achi isa qunnamanii fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansiin kallattii sirrii jira. Jabaadhaan nu deemaa jedha ergaa akkasii dabarsuuf. Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiyyi Ahmadiif jedhameetiin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a 4 hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabatee qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaati jedhamaniitiin jiru. Sababa wanni kun waamameefis
bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu. Humnoonni akka Abaaboo Shanee, Abiin, Vaaldaras kana fakkaatan biyyattii tana caafii lamatti harkisanii fi xallii caasii lama ta'aniin humni lachuuyyuu ummatoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka uumamneef humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi gufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjennoo mootummaan qabus ejjennoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsoo akka goonu ta'uu isaati. Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan ABO Shanee jedheetiniin waamu. Isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu. Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo balaaleffanna kan jedhu yoo jiraate deebii kennuufii dandeenya jechuudha. Gabaabumatti nuti Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Dubbi himaan Abin obbo Xaayir Mahammad ammoo kuni maqaballeessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatiilee kanaan dura baratameetiniin jedhe ammallee irra deebi'ee hojiitti hiikaatiniin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyineetiniin hojii filannootiif qophii taasisaatiniin jirra. Maqaballeessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhoorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii ummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenya hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan obbo Xaahir. Gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun wal qabateetiniin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an obbo Geetaanaa Baalchaa akkas jedhanii jiru. መንግስት ስፖንሰር ያደረገው መንግስትን የሚያመሰግኑ ሰዎች mootummaan mallaqaan deeggareetiniin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaafii akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamuudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiniinis hin dhaabbannu jedhan obbo Geetaanaa. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti ammoo waltajjiilee garagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhooggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan. Yaaduma kana dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessinee jirra. Mootummaan hiriira ofii isaatii baafate hin qabu. Humni ofii isaatii murteessee hiriira bahuu barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhe hin jiru. Qaamni fedhii ofii isaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf moonis iftaanis uummanni keessa jiraatu hin bahu. Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessanii? Mootummaan nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana gidduutti dhiyaatii namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessa hiriira har'a taasifame kanaan wal qabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gama fuula qunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Hoogganaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii olaanaa Lidataatti dhiyaatanii dararaa mana hidhaa keessatti narra ga'a jedhan mana murtiitti iyyachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Dhaddachi ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu beellama kaleessatti qabee ka ture ta'us abbaan alangaa ragoota isaa hin dhiyeessin hafuun ibsameera. Beellamni biraa hanga guyyootii 5 walitti aananii jiran jechuun hanga jimaata dhufuutti akka dhiyeessuu danda'aniif manni murtii yeroo dabalataa kennee jira. Gama biraatiin miseensa Shanee Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa sabbataa jirutti dhiyaatanii amajjii 28 bara 2013 beellamamuu isaanii abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kana ilaalchisee Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Hooggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
amajjii 24 fi amajjii 25 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka shororkeessummaan shakkamanii hidhaa waggaa tokkoon booda gadi lakkifamanii ji'oota 6 mana hidhaatiin ala kan turan ta'us ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Borumtii hokora naannoo Oromiyaa keessatti mudateen Koloneel Gammachuun mana hidhaa seenaniiru. Erga mana hidhaa seenaniis himanni gara waggaa tokkootiif ittiin himatamanii mana murtiitti osoo deddeebi'anii himanni isaanii addaan citee ture yakka shororkeessummaa jedhuun abbaan alangee deebisee isaan himachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Miilkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti guyyaa kaleessaa amajjii 24 bara 2013 dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuudhaan ragaa abbaa alangee dhaggeeffachuuf beellamamee ture jiran. Yakka shororkeessummaatiin kan jedhu kan himatamee ture. Sanarratti ragaan abbaa alangaa yeroo adda addaatti dhaga'amaa ture. Kaleessas ragaa abbaa alangaa hafe dhaggeeffachuuf ture manni murtii beellama kan kenne. Haa ta'u malee abbaan alangaa xalayaa komishinii poolisii irraa qabatee dhiyaateen ragoota barbaadamuu yeroo waan nutti dhiphatee fi argachuu hin dandeenye sana waan ta'eef beellamni biraa jijjiirraa nuuf kennamu kan jedhu iyyannaa dhiyeeffate abbaan alangaa. Gama keenyaan himatamtoonni kun waggaa 2 kan dhiyaatuuf mana hidhaa keessa turanii utuu itti murtaa'in jiru. Hagammaatti nama shakkame malee nama balleessummaan itti murtaa'e miti. Yooduma kana booddee bilisa kan ba'an ta'ellee waggaa 2 utuu itti murtaa'in adabamuuf deemu. Kana waan ta'eef abbaan alangaa dhimmicha lafarraa harkifachiisuuf jecha ifaajii barbaachisaa osoo hin godhin mirga saffisaan haqa argachuuf himatamtootaa haala faallesseen itti gaafatamummaa ofii otoo hin baatin ragaa irra deddeebiin dhaga'amaa ture. Haala kanaan qabatee dhiyaachuu dhiisuunsaa dogoggora waan ta'eef ragaan abbaa alangaa akka bira darbamudha falmii nu dhiyeessine. Haa ta'u malee manni murtii ragaan kan dhaga'amu guyyaa 5 walitti aansee waan ta'eef guyyaa dhumaa waan hin ta'iniif yoo dhiyeeffachuu danda'an boris guyyaa hojii taanutti hamma jimaataatti kan dhiyaatu ni dhageenya isa booda ajaja barbaachisu laannu kan jedhuun dhimma isa kana akkasumatti bira darbee. Dhaddacha amajjii 24 bara 2013 ooleen Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dararama mana hidhaa keessatti isaan mudachaatee jiru iyyata afaaniin dhiyeeffachuu isaanii kan ibsan abukaatoon isaanii qabxiilee isaan kaasanii fi ajaja mana murtiitti kenname akkasiin ibsaniiru. Mana hidhaa adda addaatti gara mana hidhaa 8tti jijjiiranii jiranii poolisiin Oromiyaa takka Sulultaatti, takka Xaafootti, takka Finfinnee keessatti mana hidhaan beekamnetti na dararsaa ture. Eega manni murtii Oromiyaa yeroo 4 akka bilisaan gadhiifamu akka qaamni koo bilisa ba'u ajaja kennus humna seeraan alaatiin mana hidhaa na tursanii. Dhumarrattis maayikalaawwitti na deebisanii. Achii himannaa koo duraa deebi'ee akkan falmii shororkeessummaa sana keessatti deebi'u na taasisanii. Mana hidhaa Qilintootti turee akkan dhimma koo hordofadhu ajajamee utuu jiru utuu sababii isaanitti himin bu'uura seeraa tokko malee poolisiin humnaan na fuudhee gara Qaallitti na fidee jira. Kun ajaja mana murtii kana faallessuudha. Achi eega nageessanis immoo kophaatti na hidhaa turanii. Takka jedhanii immoo namoota warreebanii mana hidhaa keessatti miidhaa walirraan ga'anii qaamni isaanii mammadaa'e dhiigirra dhangala'u gidduu na kaa'anii. Haala dararaa hamaa sana keessatti na hidhanii maatiin firoon abukaatonni koo dafanii akka nan argineef kophaatti iddoo dhoksaatti akka nama adabbii cimaan irratti darbeetti na hidhanii. Kun qabiinsa mirga namoomaa koo haala faallesseen yeroo adda addaatti dhiibbaa narraan ga'uudhaaf yaalii godhameedha malee kana waan ta'eef manni murtii kun balleessaa akkan hin qabne beekee bilisaa akkana baasa. Beellamni ragaa abbaa alangee kanneen hafan dhaga'amuu har'a jechuun amajjii 25 bara 2013 kan qabame turedha. Oolmaa dhaddachaa har'aa immoo abukaatota Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Amsaaluu Moosisaa dhaddachaa har'aa hordofaniiru. Oolmaa mana murtiitti tures akkasiin ibsaniiru. Mana hidhaa keessatti akka uumee tokkotti nama hin beekamne tokko wajjin hidhamanii turaniiru waan ta'eef kuni nageenya koofis miidhaa guddaa qabaachuu mala waan ta'eef falli tokko naaf haa kennamu jedhanii iyyatanii turani. Iyyata isaanii bu'uureffachuudhaan manni murtii ajaja laatee ture. Gaafatamaan dhimmi kan ilaalu qaamaan dhiyaatee mana murtiitti haala qabiinsa Koloneel Gammachuu laashisee ibsa akka itti kennu ajaji kennameera. Haa ta'utii garuu warri mana hidhaa karaa dhimma raawwachiisaa isaaniitiin deebii isaan kennan kan agarsiisu Qaallitti maarramiyaa beetitti naannessinee hidhuun keenyi mirga isaa kan hin sarbine ta'u isin beeksifna kan jedhu waan gabaabaa tokko barreessanii mana murtiidhaaf erganiiru. Nu gama keenyaatiin yaadsiin qabdan maal kan jedhu nuu kaasaniitu
Koroneel Gammachuudhaan hiriyoota isaa waliin himatamanii amma mana murtiitti dhiyaatan keessaa adda baasanii iddoo biraatti sababa geessuu danda'aniif wanti ifa ta'ee isaan kaasan hin jiru. Eenyummaan isaan beekamne Koroneel Gammachuudhaan hin dubbisne oodee taa'u jin nama lama godhaniitiin hidhanii jiru jechuudha. Manni murtii dhimma kana laashisee qoranneeti wayii tokko jechuudhaaf jedhanii boritti bulchaniiru. Miseensa shanii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti dhiyaataniiru. Obbo Abdiin erga to'annoo seeraa jala oolanii bubbulaniiru kan jiran abukaatoon isaanii har'a ragaan abbaa alangee akka dhaga'amuuf mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti beellamni qabame ture. Haa ta'u malee abbaan alangee ragoota dhiyeessuuf yeroo naaf kennamee gabaabaadha jechuudhaan hin milkaa'in hafeera. Kanaafis amajjii 28 bara 2013tti beellamni biraa qabamuutu ibsame. Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii aanaa sulultaa dabalatee dhaddacha adda addaa irratti dhiyaachaa kan turan yoo ta'u mirgi wabiis eegamee fi koomishiniin poolisii Oromiyaa gadi lakkisuu diduu kan yaadachiisan abukaatoon isaanii himata obbo Abdiitti dhiyaatan keessaa tokko waggoota 5 dura garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin hidhata qabdaa kan jiru akka ta'es abukaatoon isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Gaazexeessaa gaazexaa Bariisaa duraanii hayyuu barnootaaf barreessaa kitaabotaa akka turan Piroofeesar Mahadii Hamiid Muddee amajjii 22 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Piroofeesar Mahadiin umrii isaanii irra jireessa afaaniif aadaa Oromoo dagaagsuuf dhama'aa turan. Namoonni isaan waliin jiraataniif akkasumas guddatan ciminaa fi murannoo akkasumas jaalala isaan uummata isaaniif qaban dhugaa ba'u. Hiriyoottan isaanii keessaa waa'ee hojii isaanii kanneen beekan Tuujubeen dubbistee jirti. Afaan Oromoo akka ammaa teeknooloojiinis babal'atee miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutu hin jalqabin dura afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Piroofeesar Mahadii Hamiid Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har'a reediyoo, televezyiyoona, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Addunyaa kanarraa godaanuu Piroofeesar Mahadiitti aansee sabaa himaalee hedduun waa'ee seenaa isaanii gabaasaniiru. Haa ta'u malee namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minisootaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Piroofeesar Mahadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru. Piroofeesar Mahadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa gaafan yuunivarsiitii Finfinnee turerraa. Beekaa inni anaaf waahila obboleessaa jaala irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Piroofeesar Mahadii karaa hedduudhaan hin beeku. Piroofeesar Mahadiin jalqaba biyyarraa ba'uuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan. Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa Bariisaati jabduun siidaa. Gaazexaa Bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zamana sanii yoo ilaalte waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture fa'aa afaan Oromoodhaatiif saabbiyan fidelli saabaa kun toluu kajoofaa laatiniin barreeffamuu qabaa. Kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture, dhumee dhiiraa ture. Lakkii Soomaalee ofirraa dhoorkinaati qawwee nuugannaa kajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti. Fakkeenyaaf warra Karrayyuu kan naannoo mataa haaraatitti sababa faabrikaa sukkaraatii fi akkasumatti paarkiidhaa jira naashinaal paarkii sababaa saniin uummata Karrayyuu lafarraa buqqisanii turan. Mootummaan buqqiftee ture. Sababa sanii inni asitti uummata biyya sanii naannoo sanii interviiyuu godhee mootummaan Hayila Sillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kana hundarratti waan barreeffamee gaazexaa Bariisaa kan zamana sanii ilaaluu danda'u. Koongirees laayibireerii keessaa argachuun ni mala.
sababa saniin wanni mootummaa sanitti hin tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayizii gooti. Isaa naashinaalaayizii gootee achiin booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariitti questionaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde namana san natsaa hirmichaa jechuudhaan namuma fedhan kaadireen fedhe nama ajjeesa gaafasitti haalli san hin tolu haala sanirraa yoon kan duu taate qabxoo irratti duutu irra naa wayya jechuudhaan biyyarraa bahe. Gaazexaaliin Afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessumaa dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenye illee Bariisaan hangafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Profeesar Mahadiin egaa baroota Afaan Oromoo miidiyaatti ba'u miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan Afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Profeesar Mahadiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamillee afaan kana akka baratamu kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru. Achi durallee waa'ee Afaan Oromoo irratti barreessaa ture. Osoo Bariisaa hin jalqabiniin dura kitaabota namni ittiin litirasii ittiin baratu yookiinis sababa zamachaadhaatiin bakka Oromoon jiru hundatti ergaman toora miliyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessattis qooda fudhachaa ture. Isa sana Afaan Oromootiin barreessee eega barreesseen booda namicha Kiroos Alamaayyoo jedhaniin kan zamachaa hoogganutti geessee garuu afaan ati barreessitee kanaan hin ta'uuti jijjiirii afaan Saabaadhaatiin qoodduu kan jiru. Achi booda eega qopheessee dhiyeesseen booda ani daayireektilii si fayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qaceelchee tooftaa sanii zamachaa keessatti afaan Oromoodhaatiin akka masarata timirtiin baramu san goosisi. Booda waa'een Bariisaa achiin booda dhuftee gaazexaa barreessuudhaan barbaade jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministeera maastaawoqiyaadhaatti appilaayi godhee ture. Appilaayi godhaan jalaa didanii yeroo dubbatu danii beeka. Zamana san Tasfaayee Gabrazii jedhanii ministeeraatu jira. Ministeera sanitti maastaawoqiyaa ministeera keessa warra hojjetu isaan sanitti appilaayi godhee gaazexaa afaan Oromooniin barreessa jennaan jalaa ta'u jedhaniin afaan Oromoodhaatiin hin ta'u tokko kan lammeessaadhaan gaazexaan piraayiveetilii barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu jedhaniin yeroo san hundaan beeka dhugaadha. 1973 keessa. Profeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injinariingiin erga eebbifamanii booda Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Profeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa akka jirru galmee jechootallee qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru. Kuusaa san hojii baree dheeraadhaa keessa ture. Maaliif nama hedduu jechoota fa'aa gaggaafachaa ture. Toora bara 20 kana fa'aa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti. Hanga bara 1994 yeroo sanitti baasee achi dura garuu zamana Bariisaa keessa hojjechaa tures haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eega beekumsaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture. Keessattuu namoota bakka garagaraati irraa dhufan gaafachaa ture afaan jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama ka jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture. As bara 94 irratti fakkaata kan hojiirra oolche. Profeesar Mahadii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinuu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Profeesar Mahadiin abbaa ijoollee 4 turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00
meetir baandii 2225 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.